Maree waan dhufuuf bara baree waan dhufuuf. Yaa maree hoo ilaali kan gootati yaa maree hoo situ waaqa hoodati yaa maree hoo situ lafa hoodati yaa maree hoo. Kun egaa mareen kun hoggaa ayyaana irreechaa dhufan. Maree waan dhufuuf bara baree waan dhufuuf maree kana baga nu galche jechuudha fiikisaa. Ergaan isaa akkas. Irreecha Oromoo kaleessaa fi har'aa namni irreecha dhufu akka baay'atuuf wareega galchaa turre. Manguddoota durirraa kaasanii hanga ammaatti irreecha bakkatti deebisuudhaaf maannaa godhaa turan. Irreechi duudhaa sabni Oromoo akaakilee fi abaabileen walirraa dhaalee har'aan baase ta'ulleen karaa irra dhufee sadarkaa amma kana ga'e bu'aa bayii hedduu keessa dhufeeti. Irreeffannaan kun akka dhalootatti darbuuf bal'achaa fi guddachaa akka deemuuf ammoo kanneen gatii baasan laayoo miti. Obbo Dirribii Damusee manguddoo irreecha waliin hariiroo dheeraa qabani. Isaan yeroo waa'een irreechaa haalan hin hubatamnee fi namni dhokatee irreeffatu bara dargaggummaa isaaniirraa kaasanii irreecha faana hariiroo cimaa akka qaban himu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1983 bara isaan yeroo jalqabaatiif irreeffannaaf harsadi bu'anii. Irreecha bara 1983 kabajame irratti qooda fudhadhe. Yeroo sana addi bilisummaa Oromoo gullallee ture. Irreecha Bishooftuu kana yeroo sana jalqabaaf arge. Yeroo sana birbirsa booqaa bakka jedhamutti ture. Bakka sanatti Naggasaa Naga'oo kun hoggas dargaggeessa. Isaan biiftutti garagalanii waaqa kadhatanii lagatti gadi buunee malkaa sana dhaqnee irreeffannee jedhan. Yeroo sana adda bilisummaa Oromoo fi dhaadiyoon dorgommii siyaasaa keessa waan turaniif gareen ABO gama tokkoon yoo irreeffatu warri kaan ammoo gama biraatiin turanii jedhan. Bara isaan jalqabaaf hora Arsadeetti irreeffannaaf deeman kana Finfinnee irraa irreeffannaaf kan dhufee malkaa bu'ee namoota 14 qofa. Bara san dura ammoo namni irreecha sana irratti hirmaateyyuu nama 7 qofa akka ture quba qabu Obbo Dirribiin. Irreecha malkaa Arsadee kanaaf aarsaa guddaa kan kaffalan manguddoota Bishooftuuti kan jedhan Obbo Dirribiin dhoksaadhaan akkaataa isaan itti irreeffachaa turanis ammoo ni yaadatu. Jaarsolii Bishooftuutiif galata addaatu malaaf. Jaarsoliin isaanii osuma arrabsamanii, osuma tuffatamanii, osuma reebamanii dhokatanii halkan dukkana irreeffatanii galu. Ijoollee isaaniitu ni dhoksu ture. Ijoolleen isaanii akka bara kanaa taateetti homaa gochuu hin dandeenye. Ofii isaaniitii garuu aadaa abboota keenyaa hin gannu jedhanii itti cichanii jedhu. Waldaan Maccaa fi Tuulamaa koree aadaa fi seenaa durumarraa kan qabu ture. Miseensonni waldichaa koreen aadaa fi seenaa erga irreecha hin kabajne maal hojjeta gaaffiin jedhu heddummannaan irreeffannaan deemamuu jalqabame jechuun qabsoo waldicha keessa ture kaasu. Nuti warri waldaa Maccaa fi Tuulamaa irraa namni barate namni hojii adda addaa hojjetu kun irreeffannaaf Bishooftuu yeroo dhufnu dargaggeessi Bishooftuu nu argaa dhufe. Eegasii galagalee nu faana irreeffachuu jalqabee jedhan. Wareegne irreecha hora Arsadii kanarratti namni hirmaatu baay'ee xiqqoo ta'uurraa kan ka'e bara itti aanu namni yoo dabalamee dhufe kanan godha jechuun wareegne jedhu Obbo Dirribiin. Malkaa sanarra dhaabbannee wareegne Faayisaa Dirribsaa fi Laggasaa Deettii yaa Waaqayyo uummanni kun yoo baay'atee nu dhufe eger daabboo tokko finna jedhanii wareegan. Kun bara 1982. Bara isaan wareega galcha sana nama 7 irraa 14 taanee dhaqne. Isaan daabboo lamaan sana fidanii dhufan. Daabboo sana murree fixuu dadhabneet namoota karaarra turanii kenninee dabarree jedhan. Bara sana daandii qilleensaa Itoophiyaa keessa hojjechaa akka turan kan himan Obbo Dirribii Damissee. Isaanis dabaree isaanii bara itti aanu Oromoon baay'atee yoo irreecha dhufe boombee irraa waanan argadhe kanaafan oolcha jedhanii wareeguu himu. Imala hojii keessatti bu'aa marsaa 2 irraa argatan birrii 6,000 akkuma wareega jedhanitti irreecha oolchuu himu. Birrii 6,000 kanaan wayyaa kuula adii, diimaa fi gurraacha callee dubartootaa gara maqii kana dubartii Aynaalam Fiqira Maariyaam jedhamturraa akka bitamu goone. Isheen ijoollee durbaa callee mormaatti naqxee fidde. Kanuma arguunuu nuuf ajaa'iba ture jedhan. Borumtaa irreecha kabajuuf jennu hidhaatti nu galchan. Akka Obbo Dirribiin jedhanitti bara 1984 yeroo isaan wareega qopheessan fidatanii dhaadannoowwan naannoo harootti fannisuu fi
irreecha ganama kabajaniif haala mijeessaa osoo jiranii poolisiin hunda isaanii hidhaatti naqe. Jawwee Booraa fi Gammachuu Fayyeeraa poolisii nu qabuu dhufan sanatti afaan daddarbanii hidhaatti naqaman. Nu waajjiruma poolisii mooraa keessa nu tursiisan jedhan. Hidhaa irreecha boru kabajamurraa isaan hambisuuf deemu kana harka poolisiiti kan isaan baasise amma hayyuu gadaa Tuulamaa kan ta'an Naggasaa Naga'uu ta'uu yaadatu obbo Dirribiin. Naggasaan maaliif hiitan jedhee gaafannaan seera malee socho'u magaalaa keenya dhufanii dhaadannoo fannisanii markaarratti muka yaabbatanii itti hidhani kanaaf haa hidhamanii jedhan. Kitaabni Asmaroom Laggasaa waa'ee saba Oromoo irratti barreessan bara 1967 bitatanii eega dubbisanii waa'ee duudhaa eenyummaa Oromoo irratti hubannoo gaarii akka qaban kan himan obbo Dirribiin gaafas warri poolisii anarratti xiyyeeffatanii jechuu yaadatu. Kitaaba sana dargii yeroo na hidhe narraa fudhate ani immoo kanan irraa koppii godhadhee qaburraan waa'ee aadaa Oromoo kana nan barsiisan ture. Edaa kana yoon godhu iji warratti kana hordofaa ture. Laggasaan erga nuu kadhate jarri kana deemanii inni hin deemu jedhanii na hambisan. Maaliif jedhanii gaafannaan namicha kana ni beekna daandii qilleensaa hojjeta dolaara Ameerikaadhaa fidee bishaan kanatti naqa jedhan jechuun waan gaafasii himu. Gaafas akkas jedhee isaan himatu dolaara fiduun cubbuu miti yoon fidee haroo kanatti naqe immoo galateeffatamuu qaba malee yakka maaliin hojjete jechuun deebiseef. Yeroo kana deebiin poolisichaa gabaabaa ture bakka ati fidduu ni beekna naan jedhe abawoo jechuu isaati. Yeroo kana Laggasaa Naga'oo ammas Dirribii ati abawoodha jettee doorsisuu barbaaddaayii jedheen eeyyee akkasuma jechuu kootii jedheen jedhu. Sababa Laggasaa Naga'ootiin namoonni irreechaaf dhufan kunneen obbo Dirribii dabalatee erga gadhiifamanii booda borumtaasaa hara bu'anii irreeffatan. Birrii wareegaa saniin sagalee guddistuu laman bite. Iddoo waan akka waltajjii wayii xiqqoon hojjechiise. Ijoolleedhaafis kuula gurraacha diimaa adii goonee uwwisnee jedhan. Shiboo korreentiitiin callee hojjenne. Seenaa irreechaa keessatti wanti ajaa'ibsiisan obbo Dirribiin akka taatee kaleessa ta'eetti ammayyuu akka gaariitti yaadatanii himan waa'ee callee shiboo korreentii irraa hojjetameeti. Namni Dachaasaa Jiruu jedhamu calleen bitaa birrii 1000 natti kennaa jedhe. Callee kana ijoollee dubaraa 5f hojjechiisuu barbaannee ture. Yeroo inni birrii sanaan hojjechiisuu dhaqu birrii sun callee dubartii tokkoof ga'uyyuu hin bitu. Dachaasaan kun nama garraamii wayiiti. Birriin hin geenye hin jedhu jedheet shiboo korreentii kan adii diimaa fi gurraachaa bitee xixiqqeessee mummuree riphoo kana bitee diree hunda godhee kan durba 5f ta'u fidee dhufee jedhan. Dubartoonni callee Dachaasaan shiboo korreentii irraa hojjete kana hodhatanii isaan waliin irreechaaf hora yoo bu'an bara san arguun gammachuu addaa kan qabu ture jedhan. Isumaanuu dubartoota haala kanaan deeman callee kana mormarraa ciruun adda bittinsuun waan tureef wal eeganii Laggasaa Naga'oo waliin deemuun ari'atama ture akka hir'iseef yaadatu. Waggaa 3f haala akkasiitiin nama muraasan irreeffachuun erga itti fufeen booda lakkoofsi namoota irreechaa 3 kana dhufanii baraa baratti dabaluun nama 1000 lakkaa'amurra ga'e. Waggoota 4f sababa hidhaa bu'aniif irreechi irraa adda cituu kan himan obbo Dirribiin eegasii garuu baraa baratti hafanii akka hin beeknee fi bara dhumaatii irreecha horaa 3 sanas isaanii fi maatiin isaanii akkuma carraatti du'arraa ooluu dubbatu. Jiraadhee Oromoo miliyoonan irreeffatu arguun ayyaantuun ta'e. Imalli seenaa dhalootaa dabarsuu irreeffannaa irratti abbootiin dabarsan kun amma firii buuseera. Oromoon malkaawwan lamaan irratti miliyoonan irreeffachaa jira. Biyya keessa qofa osoo hin taane addunyaa bakka hedduutti Oromoonni irreeffannaa kana aadaa ittiin boonan ta'uu qabatamaan mul'isaa jiru. Namoota 14 ta'uun irreecha jalqabaa isaanii kan hirmaatan obbo Dirribiinis amma Oromoota miliyoona waliin malkaa bu'anii erga irreeffachuu eegalanii waggoonni lakkaa'amaniiru. Oromoon yeroo gabaabaa kana keessatti dammaqee aadaa isaa akkasitti miliyoonan bahee kabajata kan jedhu hin yaanneen ture. Wanti ta'e garuu waan ajaa'ibsiisadhaa jedhu. Oromoon akkanaan kan dammaqee dandeettii nuti qabnuun osoo hin taane durumaa lapheesaa keessa jira. Oromoon itti darbee kuni kan kooti akkasan godha jechuu hin beeku. Itti seennee hojjennee jennaan Oromoon cinaa dhaabbate hunduu tokkoomee itti seenee kuni ta'e. Waan hunda caalaa kan na gammachiisu bara kana keessa irreechi eenyummaa Oromoo kan ittiin agarsiisan ta'eera. Baay'een gammada. Jechan ittiin ibsuun qabu. Jiraadhee kana arguu kootti ayyaantuun ta'e jechuun miira isaanii ibsatan. Nus xumurree fayyaa nagaa ta'a.